Haati Oromoo ajjeefamaa ilmi Oromoo magaalaa keessatti guyyaa adiidhaan rasaasaan waxalanii ajjeefaman kun hedduu dheeraadha. Garuu guyyaa tokkollee dibata itti dibee hin beeku osoo guyyama tokko dibata rifeensa kiyya kanaaf naa dursee hayyamamaa taatee mana kee keessatti argamuu keetiif galatoomin siin jedha. Mee maatii kiyya diduudhaafis yaalii godheen ture garuu na sodaachisee maal jennaanumaan dhiyaadhe. Haasaan kenna wanti tokko tokko wal fakkaata. Kanumarraa namoonni xiqqoo ni rakkatani. Mootiin nama biraati, mubeenis nama biraati. Warroonni amma dura rakkachaa guyyaa kijibaa naan jedhe maali jedheen yeroo amma dura oksijiinii fi haayidroojiinii irraa bishaan uumamate dachiin hiiliyeemii fi haayidroojiinii irraa uumamate hawaan kun immoo osoo urjii fi bakkalchiiwwan harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree isin dhaqqabu jecha guyyaa har'aa qophii addaa qophii ajaa'ibaatiin isiniif dhufee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Guyyaa har'aa gaafiif deebii nama ajaa'ibaa wajjin goona. Namni kun eenyu jechuudha dandeettu nama yeroo hedduu anaa fi namni kun isin harkaa wal dhayeeti yeroo hedduu gaafii garagaraa anas gaafattanii isas gaafattan tarii dabree maqaa kiyyaan isa waamtu maqaa isaatiinis ana yaamtu. Namni kun mubee 430 mubee 430 guyyaa har'aa akka keessummaa naaf ta'uuf gaafadheeni innis diddaa tokkoon alatti tole jedhee hayyamee mana kiyya keessatti argamee gaafii deebii na wajjin godhuudhaaf qophaa'ee jira. Gara mubeettiin isin dabarsaa. Mubee wajjin turtii gaarii akka gootaniin isin gaafadhaa. Viidiyoo kana like share gochuudhaan eegala. Mubee wajjin mubee duraan dursee hayyamamaa taatee mana kiyya keessatti argamuu keetiif galatoomin siin jedha. Mee maatii kiyya nagaa gaafachuudhaan gara gaafiif deebii kennaatti fufna. Baga nagaan dhufte. Mootii galatoomi dursa kabajjee mana keetitti na affeeruu keetiif hedduu galatoomi. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya kan kabajaa isin dhaqqabu. An mubee 430 irra hedduun keessan na beektu tarii warroonni nan beekne yoo jiraattan har'a na wal barra. Egaa qophii addaati jedheeti mana isaatiitti na affeere. Anis diduudhaafis yaalii godheen ture garuu na sodaachisee maal jennaanumaan dhiyaadhe. Meegaa gaafiiwwan akkamii akka na gaafatu maal yaadee akka mana isaatiitti na dhiyeesse hin beeku. Walumaan ilaalla. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Viidiyoo kana like share gochuudhaan eegala. Mootii jajjabeessaani mootiin nama gaariidha. Meega gara qophii isaatiitti walumaan dabarra gaafii akkamii akkanaaf qopheesse sin beeku. Tarii meega waluma cinqina hanga dhumaatti garuu nu faana tura ammas ni ilaalla walumaan akkam turtii akkamii akka ta'e turtii nama aarsu ta'e turtii nama bashannansiisu ta'e itti dhufneeti ilaalla. Walumaa galatti garuu irra deebiidhaan ammas baga mana keetitti kabajaadhaan na yaamte galatoomi. Mubee hedduu galatoomi. Dursa mana kiyya keessatti kabajaadhaan argamtee na wajjin gaafiif deebii godhuu hayyamamaa ta'uu keetiif ammas irra deebiidhaan galatoomi siin jedha. Gaafii namoota hedduu keessatti gaafii ta'e tokkoon si gaafadha suutatti ibsitee nuuf deebifta jedheen amana. Mee mubee fi mootiin maal waliif ta'u? Yeroo hedduu namoonni maqaa kiyyaan si yaamuu anas ammoo maqaa keetiin na yaamuu. Wanta kana ifa gochuudhaaf mee mootii fi mubeen maal waliif ta'u akkamitti ibsuu dandeenya? Mee akkamitti namootaaf ifa gochuu dandeenya yoo ati ibsite irra hedduu natti tola. Keessattuu yeroo hedduu ijoollee tokko keessaaf anis mubeen nama biraati mootiin nama biraati jedhee ibsuudhaaf ni yaala garuu namoonni nan amanan. Mee akkamitti ibsite ati sirraa haa dhagayani. Galatoomi. Gaafiin kun si bira duwwaa miti iddoo hunduma jira. Ana bira sira namoonni yeroo tokko mootii jedhanii na waamani. Atis ammoo mubee jedhanii namoonni akka si yaaman ni beeka. Xiqqoo rakkisaadha fuula kiyyaaf kee kanatu xiqqoo wal fakkaata. Ati garuu aga kiyyan bareeddu.
Ataga kiyyan bareeddu maaliif namoonni akkas jedhanii akka si waaman naaf hin galu. Haa ta'u garuu sagaleen keenya haasaan keenya wanti tokko tokko wal fakkaata. Kanumarraa namoonni xiqqoo ni rakkatanii akkas uffata akkaataan nuti itti uffannus uffannaan keenya wal fakkaata. Kanaaf jechaadha. Walumaa galatti mootiidhaa fi mubeen namoota garagaraati. Nama lama nuti obboleeyanii lakkuudha jechaadha. Kanaaf xiqqoo wal fakkaanna. Mootiin isa kana ammoo mubee 430 chaanaala biraatiin qaba. Afaan Amaariffaatiin hojjedhaani. Inni ammoo afaan Oromootiin hojjeta jechaadha. Garuu ani hin beeku gana hundallee waan wal fakkaannu natti hin fakkaatu. Inni ammoo wal fakkaanna naan jedha yeroo hedduu jechaadha. Ani hin amanu. An ufuman fakkaadha. Innis ufuma fakkaata jechaadha. Walumaa galatti garuu nuti nama lama ta'uu keenya akka nu hubattaniin barbaada. Mootiin nama biraati. Mubeenis nama biraati. Warroonni amma dura rakkachaa turtan har'arraa beekaati bara namni tarii Omondafuga nuti nama lamas nama mootiin isa kana mubeen isa kana jechuudha. Akkasitti nuuf akka hubattaniin barbaada. Galatooma wanta amma dura ammoo isin rakkifneef fuula wal fakkaatu fuula fokkisaa kana qabannee isin rakkifneef isin rakkisaa turreef dhiifama nuuf godhaan jechuun barbaada. Amma booda ammoo isin rakkifnu akkaataa uffannaa keenyaas ni jijjiirra. Sagalee actually sagalee kiyya dhaaleenni sagalee kiyya haafna naaf deebisu sagalee mataa isaatiitti haa fayyadamu maaf sagalee kiyyatti fayyadamu. Kanuman jedha galatooma. Tole mubee hedduu galatoom akka ajaa'ibaatiitti ibsitee jirta. Walumaa galatti mubee fi mootiin obboleeyyan lakkuu obboleeyyan hanga tokko fuulli isaanii illee wal fakkaatu akkaataan uffannaa isaanii akkaataan oolmaan isaanii wal fakkaatu ta'uu ibsitee jirta. Kanarraa ni hubatan jedheetiin yaada. Gaafii biraa mee gaafii biraattiin dabra. Mubeen yeroo hedduu mudannoowwan garagaraa ajaa'ibsiisoo kan nama kofalchiisan akkasumas kan hedduu garaa nama nyaatan qaba. Anis beekaa mee hordoftoota keenyaaf mudannoo addaa tokko ka hedduu si kofalchiise kan taajjabde yoo jiraate mee mudannoo kana nuuf qoodi mubee. Tole mooti galatoomi yaa anaafati beekamaadha mudannoo hedduu qabna akkuma atu jette mudannoowwan garagaraa qabna mudannoowwan kana hedduu jira mee mudannoo tokko keessaa fuudheetiin sittima ati ni beekta mudannoowwan kee maatiiwwan keetiif hima yeroo barataa turretti kutaa 8 baradha ministirii fudhanne ministirii jedhamu qorumsa biyyoolessaa fudhanne yeroo boqonnarra jirrutti akka barumsa barsiifnu ijoollee kutaa keessa teentoppii warra ta'an gaafatanii akka barsiisaniif jechaadha. Anis isaan keessa jira. Tole jedhee hayyamamaa ta'eeti barumsa barsiisuu eegale. Iddoo deemnee barsiifnutu jira achi deemnee barsiisuu eegalle. Osoo barsiisuu jiru an ammoo yeroo barsiisu fakkiinota garagaraa kan wantoota garagaraa kaaseetiin barsiisa. Yeroo an barsiisu namni tokko barataa keessaa namni tokko akka ajaa'ibaa kana na taazaba maal akka na taazabu wanti ani itti mukun hundi soba jedheeti fudhata. Ani bishaan hidroojiinii fi oksijiinii irraa uumamee jedhee barsiisee jira. Guyyaa tokkos akkuma taatitti akka fakkeenyaatitti dachiin nuti irra jiraannu tun elementoota akka hiileemii fi hidroojiinii irraa caccabaa elementoota irraa uumaman jedhee barsiisee jira. Kanis qabatee jira. Akka gaafa biraas ani yeroo barsiisu haasaa keessa haasaa kana fakkeenyaa wanta garagaraatiin wal qabsiisee barsiisa inni na taazaba. Hawaan jedhe waa'ee vaakiyuumii kana barsiiseeti asii yeroo laaluu wanta waajiru nutti fakkaata malee osoo bira deemne wanni tokkollee hin jiru jedheeti barsiise sanis qabate. Guyyaa biroo ammoo osoo barsiisu jiru obsa qabaachuun waa guddaadha. Namni obsa guddaa qabu bakka guddaa gaa jedheetiin barsiise. Yeroo obsa namni qabu bishaan gingilchaadhaan qabuu danda'a yeroo an jedhu dhaabbadhu yaa kijibaa naan jedhe maali jedheen. Yeroo amma dura oksijiinii fi hidroojiinii irraa bishaan uumamate dachiin hiileemii fi hidroojiinii irraa uumamate hawaan kun ammoo osoo urjii fi bakkalchi wanni hundi keessa jiru duwwaadha jettaa nu sobde amma immoo deebitee bishaan gingilchaan qaban jettee nu sobdaa ati sobaan akkanaa kun eessaa baatee deetii natti ka'e yaa aboo bara akkasii miti tas gabbaa'een jedheen bishaan gingilchaan ni qabama ana immoo kan akkasii barsiisu fakkeenya akkanaa fudhadheeti bishaan gingilchaan ni qabna garuu qabuudhaaf obsa nu barbaachisa bishaan sun hanga qabbanaa'ee gara cabbiitti jijjiiramutti eeguu nu barbaachisa kanaaf ammoo yookaan firiijii tallaajaa wantoota garagaraa keessa keennee bishaan kun hanga qabbanaa'u eeguu nu barbaachisa jedheeti akkasitti
malaan suuta amansiisee harkaa galee jechuudha. Mucaan ka'ee loluuf natumu hunda lafaa ka'ee ture. Mudannoo ajaa'ibaati waan yeroo kamuu hin daganneedha. Dhugamatti mudannoo ajaa'ibaati. Barumsa addaas qaba. Ani jalqabumatti dhugaa dubbachuudhaaf mudannoo kan akka nuu himtu sammuu keessa na dhufee ture. Sababni isaa an mudannoo kana beeka tarii hordoftoota kennaaf haaraa ta'a malee isaanis irraa baratu. An dhugamatti mudannoo kan akka ati nuu himtu mubee dhugaa jalqabumarlee yaadee jira, shakkee jira. Yaadni kiyyas milkaa'ee jira. Galatoomi mudannoo ajaa'ibaati. Hordoftoonni kiyyas irraa baratan jedheen yaada. Mee gaafii biraatti dabarra. Mubeen jaalalli qabee beekaa, jaalalaan qabamaa akkami mee waa'een isaa kun mee nuuf ibsi. Yeroo hedduu waa'ee jaalalaa irratti hangana hunda iddoo hin kennu, ni qoosaa ni taphataa jedhanii anis ammoo akkasumatti hin beeka. Mee ati maal jetta ammoo waa'ee kanaa irratti? Mooti gaafiiwwan ajaa'ibaa na gaafachuutti jirta. Waan kiyya beektuuf namoota duratti saaxila na baasuu barbaaddee waan akkanaa na gaafatta. Haa ta'u rakkoo hin qabu siif deebisa. Jaalalli waanuma salphaa miti. Jaalala jechuun waan cimaadha. Anaaf jaalalli iddoo guddaa qaba. An jaalalaaf iddoo guddaa qaba. Garuu waa'ee jaalalaa kan akkanumatti akka salphatti haasa'uun fedhuun jaalalaaf iddoo laatu mubeen jaalalaaf hangana hunda bakka hin qabu. Atis ni jettaa, namoonni hedduunis ni jedhan. Ani garuu jaalalaaf iddoo dhabee osoo hin taane yeroo ammaa kana jaalaluma iddoo kennamuuftu hin jirre irra hedduun namaa fedhinnaa isaa jala deema waan ta'eef an ammoo fedhinnaa namootaa guutuudhaaf qophaayaa miti. Namoonni hedduun kasitti dhiyaataniif ka waa'ee jaalalaatiif sitti dhiyaataniif fedhii wayii sirra qabaataniiti. Kan ammoo yeroo hedduu mudannoowwan garaagaraa waliin wanta na mudateef waa'ee jaalalaa kana hangana hunda bakka ittiin kennu akkuma atuu jette. Namoonni waa'ee garaagaraa jedhu garuu an ammootu salphiseetu mana harkaa lafatti gadi buusa. Kanaaf waa'een jaalalaa dhugam akkuma jalqabarra jedhe salphaa mitooma. Akkanumatti salphaa. Jaalalli maali? Jaalalli duudaadha, jaalalli bal'aadha, jaalalli oma argirraa nama qaba jedhanii akka dubbatan sanii miti. Jaalalli bal'aas miti, duudaas miti. Jaalalli waa kana galatoomi. Kana ol hedduu waa'ee jaalalaa haasa'uu jirta. Anis ni beeka waa'ee kana. Garuu intala takka jaalattee rakkoo keessa akka jirtuun beeka. In beeku ka akkasumatti waatti dhoysite haa ta'u rakkoon hin jiru. Mee gaafii biraan si gaafadha. Mubeedhaaf bareedinni maali? Mubeen bareedina akkamitti ibsamee gabaabsi? Yeroo tokko waa'ee bareedinaa, waa'ee miidhaginaa irraa wantoota adda addaa dubbatta waan ta'eef mee miidhaginni, bareedinni siif maali? Akkamitti nuuf ibsita? Bareedinni siif maalidha? Bareedinni anaaf haalaaf amala. Haalaaf amala yeroo jedhu namni tokko hanguma fedhillee bareedaa yoo ta'e, miidhagaa yoo ta'e, dhaabata gaarii yoo qabaate, bifa gaarii yoo qabaate, yoo haalaaf amala hin qabaanne nama wajjin jiraachuu hin danda'u. Namatti siiqee namarraa jaalala argachuu hin danda'u. Kanaaf jaalala yeroo jennu haalaaf amala, bareedina yeroo jennu haalaaf amala. Nama haalaaf amala qabutu nama wajjin jiraachuu danda'u. Anaaf bareedinni haalaaf amala. Haalaaf amala yoo qabaatte fokkiftuu feetellee haa taatu, fokkisaa fedhillee haa ta'u, abbaa fedhe waliin dhihaatee jireenya gaarii, jaalala gaarii dhandhamee jiraachuu danda'a. Haalaaf amalli anaaf bareedina. Namni irra hedduun kenna bifa laallaa, dhaabbata laallaa, maal waan akkasii laallaa. Ana biratti ammoo wanni akkasii sun hin dalagu. Bareedina jechuun anaaf haalaaf amala. Amala gaarii qabaattee namaaf naatuu qabaannaan, namaaf yaannaan, nama gargaarta taanaan, nama gargaarti taanaan, nama hubatti taanaan, namaaf akkamisi ibsa. Walumaa galatti anaaf bareedinni haalaa fi amala. Nama haalaaf amala gaarii qabutu ana biratti jaalatama, ana biratti kabaja qaba, ana biratti iddoo guddaa qaba. Kanuma yoo jedhe gahaadha. Galatoomi. Mee gaafii tokko gaafii xumuraa si gaafadheetiin gaafiif deebii kenna xumurraa yeroo keessirraa fudhataa jira. Mee mubeen dhaabbolee siyaasaa Oromoo keessaa isa kam deeggara? Kamiif iddoo guddaa laata? Isa kam jaallata? Sababa wajjin maaf jaallatta? Maaf deeggarta? Waa'ee kana irraa mee hanga tokko hordoftoota kootiif ibsa yoo goote. Gaafii kana gaafattuuf jawwee fi jaalmarroodhaan waliin na buusuufi siif milkaa'u. Ani jawwee fi jaalmarroo keessaa tokko na filachiisuuf yookaan ammoo abaa'oo fi kafaa'ootti waliin na fiduudhaaf deemta. Siif milkaa'u mooti, siif milkaa'u.
ani dhaabbolee siyaasaa Oromoo silaa danda'ame hundumaa ni jaaladha. Garuu Oromoon waa tokko qofa fedha. Aadaa isaa, afaan isaa, dachii isaa irratti mirgi isaa kabajamee jiraachuudha fedha. Homa tokko qofachaadha. Oromoon hunduu kanuma fedha. Oromoon takka amantii wal dhabee hin beeku, takka kutaan gosaan wal dhabee hin beeku. Wanni Oromoon barbaadu walumaa galatti aadaan isaa, mirgi isaa kabajamee afaan ofiitiin baratee dachii isaa irratti kabajamee jiraachuudha. Kanaaf ammoo paartiin 20-30 isan barbaachisu. Oromoon paartiin tokko gahaadha. Sababni isaas wanti Oromoon barbaadu waanuma tokko waan ta'eef jechaadha. Kanaaf paartiileen 50-60 Oromoo ciccitanii garasiif garasitti Oromoo burjaajessan ani paartii Oromoo tokkollee hin deeggaru. Deeggaraan ture, itti nyaatamaan ture, hanga silaa mana 2-3 makiina tasaabii 3-4 bitadhu mallaqni kee jaratti dhumee ture. Amma booda ammoo wanta akkasii san jalaa deebi'ee jira. Maaliif deebite jechuu dandeetta? Anga paartiin Oromoodha Oromoof quuqamee haadha Oromoo ta duutu, haadha Oromoo ta ajjeefamtu, haadha Oromoo ta gudeedamtu, daa'ima Oromoo kan ajjeefamu, kan miidhaan garagaraa dararaan garagaraa irra ga'u, qabeenya Oromoo Oromiyaa kan saamamu kana hanga saamsisuu isaan dhaabanitti paartileen Oromoodha tokko ta'anii kana hanga Oromoo irraa dhaabanitti ani isaan jala hin deemu, isaan hin deeggaru, isaaniif bakka hin qabu. Sababni isaas isaan hundinuu dantaa dhuunfaa mataa isaanii aangoo qabachuudhaaf gara aangootti dhufuudhaaf bolola aangoo waan qabaniif malee Oromoof hojjetaa hin jiran. Osoo Oromoof dhugamaan hojjetaa kan jiraatan ta'e Oromoon waggaa 50 kana keessatti erga paartiin Oromoo takka hidhee gadi hundaa'e waggaa 50 almost 54 akkas geennee jirra. Kana keessatti inni bilisooma jedheen yaada. Garuu sababni Oromoon bilisoomatti dhabeef, bilisummaatti dhabeef hundi isaanii bolola aangoo waan qabaniif jechaadha. Hanga bololli aangoo kun isan keessaa dhabama ta'ee paartii Oromoodhaa 2 yookaan 3 yookaan 1 cimaa gadi uumanii Oromoodhaaf dhugamatti hojjechuudhaaf onnee kutannoodhaan garaa isaanii hidhatanii as deebi'anii sabaaf hojjechuu eegalanitti ani isaan hin deeggaru. Kana yeroo jedhu ammoo dhaabbolee Oromoo hin jaaladhu jechuu kooti miti. Dhaabbolee Oromoo ni jaaladha, ni kabaja. Kan jaaladhu kan kabajamu gaafa isaan Oromoof dhugaan gadi bu'anii dalaganidha. Gaafa isaan quuqama Oromoodhaa dhugamatti ibsanidha. Haati Oromoo ajjeefamaa, ilmi Oromoo magaalaa keessatti guyyaa adiidhaan rasaasaan waxalanii ajjeefamaa, Oromoon beelayaa kolaafama, paartiin Oromoo bosona keessa taa'uun biyya alaa keessa deemuun yookaan immoo aangoo qabatee 4 kiiloo taa'ee an Oromoodha jechuun bu'aa tokkollee hin qabu. Kanaaf paartii Oromoo kan amma aangoo irra jiru ta'e, kan biyya ambaa keessa jirus ta'e, kan bosona jirus ta'e hundi isaanii tu dantaa mataa isaaniitiif deemaa jiru jechaadha. Yookaan kutaadhaaf yookaan amantaadhaaf yookaan aangoo qabachuudhaaf wanta isaan deemaniif ani completely amma kanatu san jedhee himuudhaaf keessa deemee nan barbaachisu. Garuu hundi isaaniitu paartiileen Oromoo hundi isaanii Oromoodhaaf hojjetaa hin jiran, aangoo mataa isaaniitiif yookaan dantaa dhuunfaa isaaniitiif hojjetaa jiran jechaadha. Osoodha Oromoof kan hojjetan ta'e paartiin Oromoo 5, 6, 7, 8 hin barbaachisu tokko gahaadha. Kanaaf ammatti dhiifama naagoota paartiilee Oromoo kamuu deeggaru, kamiifuu hin suduuju, kamiifuu bakka hin qabu. Hanga du'a Oromoodhaa miidhama Oromoodhaa gadi baanii isaan Oromoorraa dhaabbanitti jechaadha. Bosona keessa qawwee qabattee deemteen bu'aa tokkollee siin qabu. Addunyaa irratti naa beekanii maal jettee iyyitee iyya dabarsuun miidiyaarraa wacuun bu'aa tokkollee hin qabu. Kanaaf wanti bu'aa qabu saba afoo dhaabattee sabaaf quuqamtee sabaaf duutee sabaaf yoo miidhamte saba san ammoo du'a yoo oolchiteedha. Kanaaf ammoo waggaa 20, 30, 40, 50 bosona taa'uun sin barbaachisu. Murannoo fi kutannoo qabaannaan saba si faana jira. Yoo dhugamaaf sabaaf kan hojjetu taate waggaan 2, 3 gahaadha, 4 gahaadha, 5 gahaadha. Kanaaf kutannoo fi murannoo hin qaban dhugamatti sabaaf hojjetaa hin jiran waan ta'eef waggaa 50, 60 nutti fudhataa jira jechaadha. Oromoon urga gabrummaa jaratti kufee waggaa 150 ol ta'ee jira. Kanaaf waggaa 150 ol kana keessatti nama Oromoof haqaan hojjetutu dhabame malee Oromoon dadhabaa wallaalaa hangana hunda sodaataa ta'eetii miti. Oromoon onneen sibiila, onneen isaa jajjaba, hayyuus qaba, qaroos qaba, gootas qaba, gamnas qaba jechaadha. Qabeenyas gahaa qaba. Ka saba ka dhaaba isaa ittiin gargaaree ittiin uf bilisoomsu dhabeetii miti. Nama isaaf dhugaan qabsaa'utu dhabame. Kanaaf ani isaan ammatti tokkollee hin deeggaru, tokkollee hin jaaladhu gabaabumatti.
Mube dhugamatti hedduu galatoomi akkaataan ati itti ibsite akkaataan ati itti hubattee fi akkaataan ati itti waa hunda xiinxallitee itti lafa keetti waan hedduu namatti toludha. Anis yaada kee kana nin deeggara. Oromoon akka Oromootti tokkoomee yoo ka'e paartiilee isan barbaachisu dhaabuma wayituu isan barbaachisu nuti baay'innas qabna hedduminnas qabna rakkoon kenna nama Oromoof yaadu angoo isaatiif osoo hin taane nama Oromoodhaaf yaadu nama quuqama sabaaf qabutu dhabame. Kanaaf gabrummaan nurratti dheerate dhugaa akkuma jette san osoo Oromoon paartii garagaraa jala deemnee kun paartii kaan deeggaree rakkoo garagaraatiif saaxiluu baanne rakkin kun hundi nurratti gadadoon kun hundi nurratti hin turu ture. Kanaaf paartii leellisuun paartii jala fiiguun faayidaa tokkollee nuuf hin qabu. Waggoottan 50maaf paartii leellisaa turree jirra. Amma Oromoon akka Oromootti tokkummaadhaan ka'ee harqoota gabrummaa isarra jiru kana ofirraa buusutu isaan malee paartii jala deemuun bu'aa tokkollee hin qabu. Hedduu galatoomi Mube mana kiyyatti gaafiiwwan ciccimoon si gaafadhe deebii babbareeda deebii quubsaa naaf deebifteertaa hedduu galatoomi. Me anis carraasii filadha dhumarratti hordoftoonni keenya beekuu malan beekuu qaban wanta jettu yoo jiraate yookaan ammoo wanta feete gaafii tokko lama akkana gaafattu carraan siif kenna. Me gaafii feete tokko na gaafadhu sagantaa keenya goolabna. Gaafii yoo qabaatti na gaafadhu ka jedhuuf gaafii addaa gaafii si gaafadhu hin qabu. Me mudannoo tokko mudannoo bareedaa nuuf himi. Ani almost already mudannoowwan kee hedduu ni beeka. Me hordoftoota keetiif mudannoo tokko mudannoo miidhagaa nuuf himi. Tole galatoomi mudannoo mudannoolee anaafatti gaa mudannoo hedduu qabna kun beekamaadha. Mudannoo yoo jette mudannoo tokkoon si hima. Ati ni beekta ati mudannoo kana ni beekta garuu hordoftoonni keenya beekan waan ta'eef mee mudannoo kana isaaniif qooda. Nama ajaa'ibaa tokkotu ture ollaa keenya jechaadha. Haadha manaatiif abbaa manaati akka ajaa'ibaatti wal jaalatanii garuu hiyyummaa hedduu gadadoo hiyyummaa keessa turan rakkina cimaa keessa turan. Haati manaa abbaa warraa kanaa hedduu miidhagduudha bareedduudha. Rifeensi isii dheerinni rifeensa isii hangana jedhamee hin himamu. Hedduu rifeensa dheeraa qabdi. Rakkoo cimaa qaban ammoo gara qabeenya tokkollee hin qabani. Akkasumatti wal jaalatanii wal kabajanii wajjin jiraataa turan. Gaafa tokko haati manaa guyyaa tokkollee abbaa manaa kana waan haa godhi akkas naa godhi ettee gaafattee rakkistee hin beektu. Akka tasaa gaafa tokko waan ajaa'ibaa gaafatte abbaa manaatiif haati manaa akkas wal cina taa'aniiti wanta jechuu jirani. Anis isaan mana isaanii deemeeti bira taa'ee akkasumatti wajjin qoosnee taphataa jirra. Maal gaafatte yaa rifeensi kee kun hedduu dheeraadha. Garuu guyyaa tokkollee dibata itti dibee hin beeku osoo guyyama tokko dibata rifeensa kiyya kanaaf naa bitte jettee gaafatte abbaa manaa. Abbaan manaas yaadaan kutee jira beektu. Akka nama irriba dammaqeetti ol utaalee yaa giiftii koo anis bar waan ajaa'ibaa tokkoon yaadu jira irriba keessaa na kaafte jedhee maal yaadu jirta jetteen. Bar kopheen koo narratti moofaa jira kopheen tokkocha kanan qabaa kopheen kiyya narratti moofee anis waan isaa yaadaa jira jedheen. Isiinis okay tole rakkoo hin qabu rifeensi kiyya haafu rakkoo tokkollee hin qabu yoo danda'ame kophee kee jijjiiradhu jetteeni. Akkasitti addaan callisan lachuu tole jedhanii walitti seeqatanii addaan callisan jechaadha. Akka ajaa'ibaatti na ajaa'ibsiise. Haati manaa waan ajaa'ibaa gaafatte abbaan manaas hin dallanne yaada sammuu isaa keessa jiru itti himateetuma callise. Booda ganama bultii san galgala san irratti an galgala yeroo hunda mana isaanii dhaqeeti wajjin taphadha. Mootii Mubeen ni beekta. Bira tura jechuu ni bohaarsaan jechaadha ijoollee hin qaban. Galgala gaafa sanii maaltu ta'e ani haati manaa sun rifeensa ofirraa murtee jirti rifeensi isii gabaabatee jira. Maaltu maal ta'e tarii aartee kalee galgala aarteeti aarii isaatiin rifeensa ofirraa murtee jedheetiin yaadaa ture. Abbaan manaa ammoo ni dhufe galgala osoo mana jiru osoo mana isaanii taa'ee taphadhu dhufe abbaan manaa dhufe oseenee yeroo dhufu wanta addaa wayii qabatee dhufe wanta meeshaa wayii bitee dhufee jira. Meeshaan sun ammoo meeshaa ajaa'ibaati.
yeroo seenu haati mana rifeensi si gabaabateera maal giiftii koo rifeensi kee maal ta'e jennaan bari rifeensa koo mana rifeensaa dhaqee rifeensa kee ofirraa muree gurgureetiin kophee si bitee jetteen rifateeti way maaf ofirraa murta barani kophee kan koosan warra kophee warra quraaliyooti kophee keessan gurgureeti qibaatii si bitee dhufe jedheen yeroo hanga jedhee laalu miilli isaas duwwaadha miila duwwaa deema kophee qibaatii dabbasaa isin dibattu miila kophee ofirraa miila baase warra ganda keessa deeme kophee jedhu sanitti kophee isaa gatii rakashaan gurguree isiidhaaf qibaatii bitee dhufe jechaadha lachuu walitti maramaniiti akkasitti walitti bu'an waan ajaa'ibaa kanan arge mudannoo ajaa'ibaatti kayyoomu keessa kootiin banne hiyyummaan qabeenya dhabuun jaalala akka hin dhabsiifne keessattuu warroonni qabeenya hin qabne jaalala ajaa'ibaa keessa akka jiraatan kanan hubadhe kana ka mootii mudannoo mootiidha isa kana fakkaata mube hedduu galatoomi nafaana turuu keetiif qophii keenya kanumaan goolabna yeroo gaarii siif hawwa nagaatti tole kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa qophiin kiyya kan guyyaa har'aa isa kana fakkaata tortii mubee wajjin goone akka itti bashannantan shakkii tokko illee hin qabu yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina horaa bulaa deebana bye bye